أسكن شكله من تاني تبقى عن كده هاي كده عشان تاجي وش أسكن كده أمبارح أنا كنت جاب سلا شاف سكا بري مجيوها فلتانات بري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جفتو داوتوتا اسميتو بي أكما بيكمو مال جرينسني إبصر ميروتو برتي كدي سنتوري سبب ركنا غرا تينيچودا وني نمودا تاجرو وانا غدادا اچون وانا اني جروكي كيستي يادين بق كانا نمودا تاجدي قلبي كييت يوكن يادا كييت يادين بينيدا كناف وني اني jireenya jechuun jaalalti akkas nama gooti bakka kanatti akkana nama kuffistee wanne kiyyatti qabadhee hin beeku jechuudha. Wanni na aarsaa jiru aga yoona wanni na aarsaa jiru maalidha yoo jettanii በጣም haadha manaa sababa mucoo sanaatti wal qabsiisee haadha manaatti wajjin wal lolee jechuudha. Ati manaan kiyyamoon ingaliin manatti ingaltu naan jetti naan lolti. Even walitti bu'insa jira walitti bu'insi baay'ee uumamaa jira kanaaf rakkoo guddaa natti ta'ee jira gabaabumatti du'aa inaaf godhaa hordoftoota kiyyaa fi hordoftoota wasmeetu kanaaf wallahi ana sammuu kiyya baay'ee na nyaataa jira jechuudha. Wanni kun sammuu kiyya baay'ee na nyaataa jira. Qormaata guddaa natti ta'ee jira. Qormaata kana jedhamne sababa qarshii nyaattee qarshii irraa nyaattee jirta. Ammas immoo erga qarshii irraa nyaatte immoo sanarraa kan ka'e ammas immoo ishee wajjin qunnamtii qabdaa ishee wajjin jiraataa jirta kan naan jettu natti dhaadatte jechuudha. Sababa sanaatiif wal dhabiinsa guddaatu uumamaa jira jechuudha daawwattoota kiyyaa. Kanaaf yoo danda'e agan danda'e jaarsa qabadhe yookiin jaarsa qabadhe araarfachuun hin barbaada. Isaan lachuu bakka tokko teessisee haasofsiisuun hin barbaada. Maaliifini namni jireenya isaa keessatti wanni namni mudatne hin jiru. Garuu natti mufatina daawwattoota kiyyaaf hordoftoota usmeetuu fi natti mufatina. Maaliifin jechuun ani itti yaadeemti waan kana kan hin godhe itti yaadeemti. Osoon itti yaadee hojjedhe ta'e sirriidha. Itti yaadeemti ishii fuuchuunis itti yaadeemti akka tasaa ta'e ishii baay'ee tokko wal jaallanna ture. Baay'ee wal jaallanna ture. Jaalalti immoo wanna nama hin goone hin jiru. Bakka jaalalti wanna nama hin goone hin jiru. Sababa jaalalaatiif ittan kufee ishiin illee sababa jaalalaatiif wal qabsiistee birrii narratti ergaa turte. Bakka naaf gaafii guddaa natti ta'ee jira hordoftoota kiyyaa. Kanaaf akka natti hin mufanne ani aga danda'amaa ta'etti aga naaf danda'ametti walitti qabee isaan walitti qabeen haasofsiisee ishiin illeen akka ati manaan kiyyas akka shakkii keessa hin galle akka shakkii keessa hin galle ni amansiisa. Ishiis illeen gama danda'ameen yoo danda'amaa ta'e illeen gama yuutuubaatiin as dhiyeessee chaayinaalallee guddisee kennee fi akka irratti hojjettee of tajaajiltu ni barbaada waan ta'eef maybe gama kanaan araara gama kanaatiin araarsuun barbaada. Isheen doorsisa garaagaraa narratti raawwataa jirti. Doorsisa baay'ee narratti raawwataa jirti. Sababa jechuun ambaqa waa lama dhabaan jira as keessatti waa lama dhabaa jira. Jireenya kiyya keessatti waa lama dhabaa jira. Haadha manaa kiyyas dhabaan jira. Jiruu kiyyas dhabaan jira. Nama ammadda guyyaa sadii haadha manaa kiyya wajjin wal dhabe haala bulaan jira jechuudha. Kanaaf daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyyaa aga danda'ameen yaada waliin hubachiisnee wal deeggarree wal guddisuudhaaf inshaallah ni yaada. Kanaaf daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyyaa kanaaf daawwattoota kiyyaa akkuma beekamu yaada qabu keessatti isinii ibsee wal jaalalti gaafala gooftaati kan ta'eef aga danda'amee wal hubachiifnaa daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyyaa.
isa wajjin jechuun bakka ammana isaa bulaan jira. Isa bira bulaan jira. Sababa isaan lamaan jaartii wal dhabee wajjin jechuudha. Aga danda'ame isallee gorsuus akka gorsuun illee haadha manaa kiyyaa wajjin akka walitti na araarsu isallee gaafachaa jira. Isallee jaarsummaa yoo shinaa jette ta'e jaarsummaa erguun barbaada. Sababa wannan jiruu kiyya keessatti hiyyaanne na qabate daawwattoota kiyya. Bakka akkasiin taa'aa hidhee si hiyyaanne dhiifama guddaa narratti murteessinaa namni ilma namaa ta'e kan hin doongorre hin jiru waan ta'eef. Kun obboleessa kiyya qaalii isa wajjin wanna ishiin jetteenis siniif ibsa. Kana duras ergeen ture. Wanna ishii sin jette mee ibsime. Egaa dhugaa dhaggeeffattoota keenya wanti baay'ee ta'e baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf ishiinis xiqqoo dhugaa qabdi. Usmaanis immoo gama tokkoon dhugaa qaba. Yaa mudannoon kun waanuma jiru waan nama mudatu. Eenyumtuu nam tokko ni jaalata, wajjin ni jiraata. Wajjin jiraatee ka'ee immoo sa'aatii jaalala yookiin jaalala ho'a san keessatti maallaqa wal gaafachuun jira. Jaalatanii walii kennuun jira. Har'a garuu akka carraa hin taane akka carraa intala ishii duraatiin adda ba'anii har'a immoo kabiraa fuudhee ishiin haati manaasaa ishiin ammaa immoo keessuma sanii wal qabatee gara shakkii jijjiirtee guyyaa guyyaadhaan mucaa waan caqacaqaa jirtuu fi maal yaaddaan ana dhiistee mucaa wajjin turtaa maal taanaan birrii ishii dhoowwattee akkamitti immoo yeroo baay'ee ishii bira turtee dhufta waan jettu kaastee baay'eetti dhagaamee baay'ee aartee dubbataa jirti. Kanaaf ani samma danda'amaa ta'e waan jiru kaaseefiira gorsuus yaadan jira. Hamma rabbiin nu gargaare obboleettii keenya keessa gorsinee gara gaariitti deebisuu yaadna. Obboleessa keessas immoo jajjabeessuun bukkee dhaabachuun mudannoon kun eenyuma keeyyuu ni mudata waanuma jiru. Kanaaf asdoo jechaati obboleettii keessas immoo jajjabeessinee obboleeyyan keenya lamaa walitti fiduun waan jiru waa hundaafuu waan irra geenye karuma kana kan sin beeksisu ta'a jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya amma ani ishii bira deemee araara gaafachuun barbaada gama kiyyaan jechuudha. Araara nin gaafadhaani. Isaan lammaanis walitti fidee akkuma isiniin jedhee isaan lammaanis walitti fidee wal barsiisee gama danda'ameen bakka akka haadha manaa kiyyaatti karaa nagaadhaan deebi'uun barbaada. An kunoo yeroodhaaf isa bira bulaan jira. Baay'ee rakkoo keessa jira. Kanaaf daawwattoota kiyya usmee tuub subscribe like share godha. Na gargaara gama jiruun yaada qabdanii na deeggaran sin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.